جني تيرو مكتير غيرهم تي هجمي يسجلون إبسمه. Okay. Duraan dursee ani arraan tana mana keessatti akka wanni kuni kajiban taane sheekonni ol ba'anii ibsanii jiran na fakkaata garuu amma gaafiin kuni ummata hin dhageenii fi hangammaan tana na fakkaata miti. Aywa. Okay. Duraan dursee ani waan soba manaaman feesisu waan haqiiqaa takka muubeen naqaafachuu jira. An kan jiraadhu magaalaa Makkaa keessa. Maqaan kee Khasirri Munaadha. Jinniti guyyaa meeqa eegaruumte takkin immoo hangamii jettan. Na ani guyyaa almost guyyaa 10 irra dabree immoo ani waa'ee jireenya kiyyaa even bultii akkamii qabachuu dandeenya kan kun akkamii godhamee hajjoote maaliif wanni kun taarika keessa waan jiruuf ikhtibaara takkin immoo fatanaa naa godhame san arraan tana mubaarakii fi faamiliin isaa akkan dabreellee ni beekan akkasumatti mube jechuun waan kijiba kan taane himanii jiranii dhugaadha jinniin yoo ilmi namaa sodaatee ni sodaachifti yoo gartee tarma dhugaasan tajaalattu ta'e immoo takki yoo kan sodaannete wanni hin jettu sin goddaatu jechuu anyways jinni akkamitti heerumtee jettan haalli naan itti heerume akkata isaa wal agarre akkamitti wal argitan akkaataa tola gadhiisanii isaanii mube jinni kanatti deddeebu maaliif yoo fitan Google keessa seentanii waa'ee jinniidhaa sirrii qoratanii baruu dandeessan jechuu barbaadeeti. Maaliif like background yoo ummata sila amma sheekonni arra mana keetiin nagaafatan san mubaarak musamma isaan gaafii sanii fi isaaniitiif nan gaafannee beek. Itti nagaafatan deebii ummataaf akka ta'uuf daliila hojii fidanii dhugaadhaa wanni kun ni jira. Seenaa irratti illee ni jira. Dhugatti seenaa biliqiisillee dubbatanii akkana ture dur gaafa jaahiliyyaa jaanii dubbatan. Amma immoo warri dubbatan irra dhiifamaa wajjin hangiddu galuu barbaadu. Isin dubbatan irra akkamitti wal bartan gabaabsiiti kanas nama nageenya dhageessaa ragatiteef akkamitti wal bartan. Mube ammaa tara deemanii qushaasha akka barbaadde moo maali sila? Jechuun ergaan tarbiidhaa wal beellamne dhumne kirkiriin barbaachuu akkamitti wal bartan jinni baruu feena. It's okay. Duraan dursee jinni yaani tokkoffaa ammaan tana amma social media irra jira akkitti wal barree anaa galgala deemu hafla jechuun kayyaa like party irra anaa deemu harara waliin dhufne ani nagarree ture akka dingataa ceekuudhaan kana dhahee namni normaalatti amma gijaa akkanatti namni waliin dhufata akka dhammata akka halaalatti firraayida keessaafuu warraas jiraatu keessa warri Suudi Arabiyaa keessa jiraatu ni beekaa takkiin warri sheekota amma ni beekan maaliif jinniin ifa bahee akka ilma namaa san qaxitaan deemu maaliif akka qilleensaa yoo ta'e tarimoo takkiin immoo makhfii ta'ee deemaa jechuudha. So nuti ani halkan gizeen deemu waliin dhufne halkan kana gizee waliin dhufnu haala silaa inni itti wanni je'ee ceekuudhaan anamma na duuba immoo na duraan waan jawsan hin fahamne samboda sheekatti gaafadhe jechuudha sheeka gizeen ti gaafadhu akkana jee gizeen tiimu wanna agarsiisuu ni dandeessa inaan jee eenyu hin danda'a walaakin namni kuni nama ilmiiti namni ilmi stiil amangaa ammaan tanatti illee ni haasawu jechuun kiyyaa wal dubbisuu ni dandeessa wal ta'uu ni dandeessa walaakin bishar shartii takkaan yoo jinni islaamaa ta'e qofa jinniin yahudaa takkiin jinniin kaafiraa nama goddaati nama qaxxaati nama ilmoo namaa ni miiti walaakin jinni sirrii yoo taate ta muslimaa yoo taate